Markaazul Islaam caffee jannataa diinii barsiisuudhaaf tattaafataa madda hayyuudhaa fi kan beektotaa shiraaf sharriidhaaf kan qabne boota Ustaazii Hadii jihaattu ijaare dhaloota keenyaaf beekumsa hiree bakkaan naaf gahii ilaahii kiyya naaf guddisime tansaanii caayaa Markaazul Islaam caffee jannataa diinii barsiisuudhaaf tattaafataa madda hayyuudhaa fi kan beektotaa shiraaf sharriidhaaf kan qabne boota Ustaazii Hadii jihaattu ijaare dhaloota keenyaaf beekumsa hiree bakkaan naaf gahii ilaahii kiyya naaf guddisime tansaanii caayaa Faaruun kan rabbiiti arjaa kiyya dhibee koo hundaaf kan laatu fayyaa mootii dachii fi samiillee uume kan horataaru tokkocha kiyya Quraana isaa mi'aawaa kana nuuf buuse qulqulleessee rabbiini haa ittiin bulluuf karamne hundaan akka faayamnuu fi hundaan diiniin Caayaa barakaa wiirtuu barnoota Markaazul Islaam madda beektota kan gaadi baasuu qaree hayyoota diiniif halkan guyyaa tattaafata jecha rahmaanii dhala dhaalchisuuf Quraana tajwiidaan nu barsiisuuf halkaaniif guyyaa dadhaben jenne kaayyoo isaatirraa duuban deebine halkaaniif guyyaa dadhaben jenne kaayyoo isaatirraa duuban deebine Markaazul Islaam caffee jannataa diinii barsiisuudhaaf tattaafataa madda hayyuudhaa fi kan beektotaa shiraaf sharriidhaaf kan qabne boota Ustaazii Hadii jihaattu ijaare dhaloota keenyaaf beekumsa hiree bakkaan naaf gahii ilaahii kiyya naaf guddisime tansaanii caayaa Markaazul Islaam caffee jannataa diinii barsiisuudhaaf tattaafataa madda hayyuudhaa fi kan beektotaa shiraaf sharriidhaaf kan qabne boota Ustaazii Hadii jihaattu ijaare dhaloota keenyaaf beekumsa hiree bakkaan naaf gahii ilaahii kiyya naaf guddisime tansaanii caayaa Gantuu fi yartuun haga fiixillee wacoo miti yoo nutti duultillee gurraan kennineef jalumaa deemnaa achiin mil'annu gamaaf gamanaa kaayyoo keenyatu barakkaan guddaa shiraaf hin dhageenyu yeroo hundaa nu arrabsanii maqaa bannullee bakkaan gahannaa keenya haamilee barattoonni keenya hundi keessaan waan karoorfattan akkaan jabeessa mudannoo jiru yoo mul'aalinaa nuti muslimni rabbiin abdanna ilmi shari'aa fi kan biraallee barachuu qabna nuti ijoolleen islaama akka nuuf jabeessine jarri kufrii akka nun cabsineef ilmi shari'aa fi kan biraallee barachuu qabna nuti ijoolleen islaama akka nuuf jabeessine jarri kufrii akka nun cabsineef Markaazul Islaam caffee jannataa diinii barsiisuudhaaf tattaafataa madda hayyuudhaa fi kan beektotaa shiraaf sharriidhaaf kan qabne boota Ustaazii Hadii jihaattu ijaare dhaloota keenyaaf beekumsa hiree bakkaan naaf gahii ilaahii kiyya naaf guddisime tansaanii caayaa Markaazul Islaam caffee jannataa diinii barsiisuudhaaf tattaafataa madda hayyuudhaa fi kan beektotaa shiraaf sharriidhaaf kan qabne boota Ustaazii Hadii jihaattu ijaare dhaloota keenyaaf beekumsa hiree bakkaan naaf gahii ilaahii kiyya naaf guddisime tansaanii caayaa Barattoonni keenya hundi keessaan guyyaa gammachuu bagatti geessan diinii barattan obsa guddanii osoo takka of duuban laalini jabaadha diinii rabbii baradha akhiira boruutiif ol kaahadha guyyaa namni hunduu asirraa deemu sinkii har'aati kan siif laalamu jiruun addunyaa isiin gabaabdu kanaati wajjin kufteetiin kaatu isii laallattee karaa maqinii nafsiyaaf shayxaanni sin daagini
jabaadha yaa urjiiwwan islaamaa qur'aana hadiisa meefaayamaa irraa jaalatamtuun bootaa beekaa markaaza diiniiti hunduuni beekaa. Markaazul Islaam caffee jannataa diinii barsiisuudhaaf tattaafataa madda hayyuudhaa fi kan beektotaa shiraaf sharriidhaaf kan qabne boota. Ustaazii Hadii jihaattu jaaree dhaloota keenyaaf beekumsa hiree bakkaan naaf gahii ilaahii kiyyaa naaf guddisime tansaanii caayaa. Markaazul Islaam caffee jannataa diinii barsiisuudhaaf tattaafataa madda hayyuudhaa fi kan beektotaa shiraaf sharriidhaaf kan qabne boota. Ustaazii Hadii jihaattu jaaree dhaloota keenyaaf beekumsa hiree bakkaan naaf gahii ilaahii kiyyaa naaf guddisime tansaanii caayaa. Ustaaz Hadii jihaad leencaa keenya diiniin barsiisuun taatee fakkeenya guyyaa keetiif jechaas teetteenya sirraa haa qabu rabbiin hammeenya sadarkaa namaa diinii barsiisu walaloof yedaaloon hin gabaabsu nuti waan jennu tokko hin qabnu jabaadha khayrii keessaan tudanuu. Hidaayaa Khaliil micayyoo jabdu isfaayinaal koordii markaaza utubdu kennaa xiqqoo taana narraa fudhaa rabbii kootiif jecha sin jaaladha jettee sagantaa kana bareechuuf khayrii duniyaa fi akhiraa argachuuf malee waan guddaa dalagee miti rabbiin nu haa milkeessa akhiratti. Malee waan guddaa dalagee miti rabbiin nu haa milkeessa akhiratti. Markaazul Islaam caffee jannataa diinii barsiisuudhaaf tattaafataa madda hayyuudhaa fi kan beektotaa shiraaf sharriidhaaf kan qabne boota. Ustaazii Hadii jihaattu jaaree dhaloota keenyaaf beekumsa hiree bakkaan naaf gahii ilaahii kiyyaa naaf guddisime tansaanii caayaa. Markaazul Islaam caffee jannataa diinii barsiisuudhaaf tattaafataa madda hayyuudhaa fi kan beektotaa shiraaf sharriidhaaf kan qabne boota. Ustaazii Hadii jihaattu jaaree dhaloota keenyaaf beekumsa hiree bakkaan naaf gahii ilaahii kiyyaa naaf guddisime tansaanii caayaa. Amiirraniif koreen shabaabaa halkaaniif guyyaa diiniif lallabaan dadhaabee hifaadhe hin jedhanii hawaasaaf wanta hamaan fedhanii. Rijaala lamni qaama nageenya tahaa jiraattan hundaaf fakkeenya jazaa keessantu akkaan guddaadha duratti deema ammas jabaadha. Hundi keessanuu eegdonni biyyaa hawaasa keessaniif taatan caayaa isin jaalannaa meenuuf jiraadha hamtuuf haraamarra nuuf baqadha. Walqixxummaaf adliidhaan adeema hadiisaaf quraana meefaayama xiqqaa fi guddaa hundaa kabaja karaa khayriidhaatti nu ajaja. Walqixxummaa fi adliin adeema hadiisaa fi quraanaan faayama xiqqaa fi guddaa hundaa kabaja karaa khayriidhaatti nu ajaja. Markaazul Islaam caffee jannataa diinii barsiisuudhaaf tattaafataa madda hayyuudhaa fi kan beektotaa shiraaf sharriidhaaf kan qabne boota. Ustaazii Hadii jihaattu jaaree dhaloota keenyaaf beekumsa hiree bakkaan naaf gahii ilaahii kiyyaa naaf guddisime tansaanii caayaa. Markaazul Islaam caffee jannataa diinii barsiisuudhaaf tattaafataa madda hayyuudhaa fi kan beektotaa shiraaf sharriidhaaf kan qabne boota. Ustaazii Hadii jihaattu jaaree dhaloota keenyaaf beekumsa hiree bakkaan naaf gahii ilaahii kiyyaa naaf guddisime tansaanii caayaa.